Hi guys, jirra jirtu ashamaa ilmaan oromoo hundi keessanuu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii. Anis nagaa koodha isinis akka nagaa taataaf abdiin qaba. Ammas nageen keessan iddoo fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Na please ilmaan oromooti jechuun lakka afaan bichaanii. Please share, subscribe godhaa maatiin nu ta'an nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadhaa. Isiniin jenna laaltaniitu mantalirra haaraa maal kifiyyaan qabaran mana oromoo shuma diimta subscribe jettan waduma harkisiin didu harkuma dhijma dunuuffadhaati caan gadi godhaa maatii keenya ta'a nu hordofaa. Isiniin jenna maamila keessan nu ta'aadha. Innaa ispoortii hojjannaa koota namni ispoortii hojjechuu barbaadda. Ispoortii yaa akkuma beekamu jajjabeenya qaama keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen biyya arabaa galgala hojiirra oolanii silee gizee dadhaban akkuma dadhabaniirraa osoo hin taane osoo ispoortii hojjetanii bishaan ho'aan qaama isaanii dhiqatanii akkasitti baay'ee barbaachisaadha, baay'ee shaggaadha jechuudha. Keessattuu ispoortiin qaamni isaanii waliikkataa jabinni akka kennamuuf ta'a jechuudha qaama keenyaaf. Innaa kanaaf koottaa na waliin hojjedhaa isin jira namni ispoortii hojjechuu barbaadan. Inni kun kiiloo meeqa seetanii 250 jechuudha. Namni danda'u jiraate qabdii qabsiisanii koottadha. Ispoortii waliin hojjennaa isin jedha. 250 giraama jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa kanaaf koottaa yeroo biraa immoo kan biraas isin jira hani kumaa jira yaa inni baay'ee ulfaata yoo ijoollee dhiiratii ta'e malee shamarraniif leenja nashak kunuyyuu dhugaa waaqayyoo baay'ee humna nama gaafata. Garuu xuuncha maal jedhamaa sila isa barbaachisa warra